Ramadan, Ramadan, nur dufte rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota akkasumas dhaggeeffattoota TV Nurul Hudaa hunduma keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan teenya isin geessochaa irra deebinee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunduma keessanuu kan biyya jirtan kan biyya irraa baatanii fi kan fagoo fi dhiyoo jirtan kan toora kanaan yeroo hundaa'u TV Nurul Hudaa irratti hordoftan baga baatii Ramadaanaatti isin gee Rabbiin Ramadaan Mubaarak warra barana kan bareedu Rabbiin waa godhu isiniin jenna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.